Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tentang ani waan dhugaa tokko isinitti himuu barbaada. Doktor Abdulsee kana chikochi lamin እንደዚህ እንደሚወዱኝ shamarran maaliif akkanatti Doktor Abdulsee jaallatu jedhetan qorannoo yeroo dheeraa gaggeessee melala Abdulseen yeroo ilaaltu shamarran baay'een imimmaasii goote boosi garaan nan danda'an shamarran akkasitti jaalala kootiin gangalattee boosuu gaafan argu. Waan dhugaa tokko isinitti himu. Ani egaa akkuma isin na beektanu sooressaa nama ganama yeroo hirribaa ka'ee barriinsaallee remootiidhaan banamuu maaloodha. Gaafa tokko ganama qursii koo nyaadhe maal jedhee hojiidhaaf yeroon akkana makiinaa kan koontiin jedhee gibbiirraa kana gabbaa'u mucaan bareedduun tokko gibbiirra dhaabbattee narrifadhe ilaalu imimmaasii xaphooti maal taateeti jedheen itti siqee yeroon gaafadhu Abdulsee xiyya ati bar mootii jaalalaa siif jilbeenfadheetiin jira onnee kan koo qabachuu hin dandeenye siif jedhee jettee yeroo isin boosu aylosh Abdulsee mootii jaalalaa ta'uu si qofaa miti hundumatu beeka jedhee ofitti qabeenii bakka jaalala si yoo ta'e suutaan jedhee taneen adda isheerra yeroon dhungadhu way kun anaaf gammachuu waggaa meeqa hawwaa ture an harkumaan salaamata naan jetta jedhee yaadaan jiru naan jettee akkasitti gaggeesse jechuudha. Jaalala shamarranaaf qabanu yeroo laalu baay'ee tokko ofitti gammada. Jaalala shamarranii isiniif akkannu dhiironni jaalala shamarranii argachuudhaaf akka Abdulsee kanatti abbaa jaalalaa abbaa fiqirii የፍቅር ወላፈን kan jedhan san ta'uu qabu. Gorora baay'ee coccobsitti shamarran Abdulsee argachuudhaaf. Amma yeroon gabba'u ganama baay'ee shamarran lama sadiin argaa fuulduree mana kana dhaabbatu. Hundi isaanii jaalala kiyyarraaf kan ka'e jechuudha. Shamarran lama sadi fuulduree mana dhaabbatanii kaan immoo kaan na dubbisuu natti machuu sodaatanii dhaqee tan ofitti qabee abshira. Nama baay'ee takkuma keessan kana jaalala kiyyaan miidhamaa jira. Jireetan akkasitti shamarran jaalalaan isiniif kufuu kan isin dandeessu yoo isin jaalala kennuu dandeessan dhiironni akka Abdulsee kanatti shamarran yeroo jaallattan yeroo bashannansiiftan maaliif an yeroo baay'ee makiinaadhaan hin deema waan ta'eef makiinaa keessaa alan akkan shamarran arge dhaabbadheetan doolaara 500 doolaara 1000 nama mararu baqa shamarran harka qalleeyyii baay'ee kana karaa irratti yoon arges biraan darabbu bakka garaan kan koo laafaadha shamarraniif jechuudha. Shamarraniif garaan kiyya waan baay'ee laafaa ta'eef hundi jaraa jaalala kiyyaaf jilbeenfatu. Of qabuu hin danda'anu baay'ee isaanii. Way fiqee way fiqee baay'ee keessan dhiironni immoo gaafa shamarran akkanatti jaalala kootiin jilbeenfatanii boohanii maraatanii Abdulsee xiyya otuu dhuman qanii tokkotti kan farii kee kanar akka karameellaatti si xuuxadhe utuman dhungachuullee dhiiseetuma fuulleetti akkana itti siqeetuma laale jedhanii baay'een isaanii hin boo'u gangalatanii angaruu natti dhagahama maaliif akkana rabbiin jaalala naaf kenne shamarran maaliif akkanatti jaalalaan naarraa maraatu jaalala kootiif jecha maaliif akkanatti kurrifatanii boo'uun jara barbaachise dheedan yaada natti ta'a canaan naqaalloo nan jeeqama amma kan akka kootiitti shamarran boosuuf dhiira lama sadii uumuun qaba malee ana ofittiin rakkisaniiru jaalalaaf jecha shamarran baay'ee yeroo jarra karaarra na dabarsuu didanii boohanii na rakkisan an ciccitee bakka bakkatti bu'ee shamarran kana hunda fuudhee yookiin gammachiisuu hin danda'u garuu jarri miidhamaa jiru jaalala kootiin. Rabbiin akkamitti harka isaatiin si bira taa'ee si uume moo hixa'ee si tolche moo kan farii kee kana yoo ilaalan gororre nama keessaa dhuma maaluma jedheetanii si ibsa rifeensi mataa keetii dubbiin kan kee dhaabni kan kee yeroo deemtu jettee tokko
an utuma bakka waa tokko hin barbaadu jireenya duniyaa natti hafe si qofitti argadhe jetti yeroo baay'ee Abduu Sheekan. Dhugaadha garuu hin sobne intalli dhugaadhuma jette nama hawwamuu qabudha. Nama hawwamuu qabu waanuma jedhamuu qabdu jette jedhaanii garuu akkanatti of miidhuunsi anaaf gadda guddaadha. Akkanatti jaalala kooti yoo jarre akkana miidhaman arguun na miidha. Iceen keenyaal. Anama wanti akkanatti na babbareechi yookiin kan fariin kun akka inni bareedu yookiin akka shamarran jaalalaan naaf jilbeenfattu kan godhe maal inni siditti nima yoo isin amalaan dhaggeeffatan amalaan maal inni ganama yeroo hirribaa kaatan nyaata madaalamaa nyaachuu qabdu. Zimbiloo taraa migibatte biloo nyaata hin taane nyaatina nyaata isiniif ta'u qursii bareedaa bishaan ho'aadhaan fuula keessan waa hundi keessan dhidhiqadhaa rifeensa keessan akkas godhaa gaafa isinuu buskuta shamarran hundi karaarra sin mirna amma yeroon karaarra deemu shaaworii kan koo bishaan ho'aadhaan galee nyaata bareedaa kan koo nyaadhee deefuunan deeffadhullee akka nama shittoo dibadhuuti bukkee kanarraa namni halitti urgaa deema jechuudha. Yoo akkasitti of qabde jaalalaan hundi sii jilbeenfata. Jaalala Abduu Sheetiif jecha namni meeqa akka kurrifatee gangalatu isinillee arguuf teessu kana booda. Isuma ammaan yoon akka carraa manuma rifeensa sirreeffannaadhaaf shaaworii eddee jiraami maasaajii qaama kana intalii godhachuudhaaf yegaroon deemu akkuma itti deemu dhaba makiinaa jala dhaabbatanii makiinaa kiyya dhaabsisanii baay'een isaanii natti marachuudhaaf makiinaa keessaa bu'iitiin nu dubbisi nuufarrami jedhanii haasana godhu shamarran baay'een kun jaalala koorraan kan ka'edha jechuudha. Jaalala jarrinaaf qabanurraan kan ka'e kun godhamaa jira. Makiinaa dhaabee keessaa bu'eetan abshira. Isin akkanatti na jaallachuun miidhamuu hin qabdanu na jaallachuun keessan gaariidha garuu obsa qabaadhaa jedhee obsa kennee fi ofitti qabee hunda jaraayyuu rifeensa jaraa kana qaqqabiif gaafa jedhe gammadaa galanii rafu. Jaalala akkasitti yoo isin shamarraniif kennu bartan shamarran illee jaalala keessaniif kunoo akkasitti jilbeenfattee jiru. Yeroo inni baay'een akka Abduu Sheekan kanatti kun gorsa bareedduudha. Jaalala irraa baradhaa. Suuraa tokko waggaa tokko dura kan Abduu Sheekan meedaa keessatti kuffisee kufe jedhamee feesbuuk irra fiigaa ture tokko barumsa irraa baradhaa. Jaalala asirraa barattu jedhanii sanitti maan ture. Kun waan guddaadha. Waan guddaadha. Waan guddaadha. Akkasitti akka hindiitti Abduu Sheekan shamarran baay'ee jilbeenfachiisa jaalalaan kuffisee jechuudha. Akkaataa itti dhungatan akkaataa itti maal jedhanullee hundasaa seeraan isin barsiisaa. Galatoomaa warri immoo qoosaan isiniif galu ofitti laayif godhaa. Jaalala Abduu Sheekan akkuma isin jedhe isiniif baay'eesu galatoomaa.